sababa isaatti ayyaana Faasikaa boonyee dabarsine. Ani maqaan koo Jiituun jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe dachee magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota koo kutaa 1-8tti gandan dhaladhe keessatti ergan baradhee booda kutaa 9-10 immoo maatii irraa adda baheen mana kireeffadheen magaala aanaa naannoo keenyatti argamu keessatti baradhe. Barnoota koo kutaa 10ffaa kan xumureenis akka carraa ta'ee qabxiin maatirikii naaf hin dhufne. Haatii fi abbaan koos barnoota kolleejjii si barsiisna moo biyya hambaa deemuu barbaaddaa jedhanii filannoo akkuma naaf dhiyeessaniin anis biyya hambaa deemuu naaf wayyaa. Kanaan booddee baradheen bu'aas waan hin argamsiisu natti hin fakkaatu jedheen maatii koof deebise. Isaanis tolinaan jedhanii gara magaalaa Finfinneetti na erguun piroosesii gara biyya hambaatti deemamuuf jiru hunda qarshii hundumaa naaf kaffalanii akkan xumuru naaf taasisanii. Yeroo kanatti ture egaa konkolaataa aanaa keenyarraatii gara magaalaa Finfinneetti yeroo jalqabaaf na fidee haalota magaalaa Finfinneerree waan hin beekneef ofii jalqaba nageessi jedhee kadhadheen bakka dhimmi kun raawwatamutti dallaalota wal na barsiise. Guyyaa jalqaba magaalaan Finfinnee deemerraatii kaasee hanga piroosesii hundumaa xumureen guyyaan balali'insa koo ga'uu dargaggeessi kuni aanaa keenyaatii gara magaalaa Finfinnee na fida ture. Yeroo kanatti egaa bilbila wal jijjiirree haasoo garaagaraa waliin gochuu jalqabne. Otoon balali'in duras hanga viizaan kiyyanaa dhufutti baatii 3f obbolummaan waliin haasoneerra. Maatiin koo na gaggeessuuf gara Boolee dhufanii dargaggeessi kunis anaa fi maatii koo konkolaataa tokkotti Boolee nu geessisee innillee maatii kiyya waliin na gaggeessee deebisee immoo maatii kiyya gara biyyaatti fuudhee galee. Guyyaa dhumaa sanatti gatii kaffaltii konkolaataa dhaqaa fi galaa maatii kiyyarraa qarshii sinirraan fudhu jedhee waan dideef abbaa fi haati koo nama gaarii akka inni ta'e natti himu. Haasoon keenyis guyyaa gara guyyaatti dabalee obbolummaarraa gala jaalalaatti jijjiiranne. Kana duratti amala gaarii fi sammuu amanamaa kan hin qabnee fi amma erga naan jaallatee garuu sammuunsaa miira jaalalaatiin akka amaname natti hima ture. Anis dubbii fi jechawwan inni natti dubbatu hundaa akka kitaaba addaatti dubbiseen guutummaa guutuutti ofitti nan fudhadha. Haala jaalalaa gaarii fi baay'ee namatti mi'aawuunis ani biyya alaa taa'een inni biyya keessa taa'ee fageenyi jaalala keenyaan otoo nun daangessiin waggaa 2 waliin turre. Waggaa 2 booddee anis boqonnaa fudhadheen jaalalleen kiyyas jaarsa gara maatii kiyyatti ergee waadaan akka lamaan keenya gidduutti taasifamu barbaanne. Akkuma jennes gara biyyaatti dhufeen qarshiin waggaa 2 hojjedhe hundumaa maatii kiyyaaf wanta barbaaddanitti godhadhaa. Kanaan booddee kan ani deebisee deemu jireenya kootii fi jedheen ergan isaanitti himee booda jaalallee koo waliinis qaamaan wal arginee jaarsallee gara maatii kootti akka ergatu taasise. Dhugumattis jaarsi ergamanii maatiin kiyyallee fedhii ani isaaf qabu jalqaba gara Booleetti yeroon imalu maatii kiyya hundumaan kaffaltii bilisaatiin nu geessee deebisuu isaallee waan beekaniif namni kun nama oolmaa nurraa qabudha jedhanii akka aadaa fi safuu naannoo keenyaatti jaarsaaf tole jedhamee waadaanis anaaf isa gidduutti ta'e. Kanaan booddeenis akka karoora kootti gara biyya hambaatti deebisee imaluun hojii koo haala gaariin hojjetachuun jalqabe. Jiruuf jireenya dhala namaa keessatti kan jiru gara fuulduraatti yaaduun dirqama waan nama jechisiisuuf wanta qabnu walinee kaadhimaa koo kana waliin lafa bal'aa magaalatti dhiyoo taate tokko bitanne. Kanaan booddees jaalalleen koo lafa bal'aa kana bakka 4tti hiruun mana xixiqqoo irratti ijaaree turtii baatii 5 guunne keessatti gurguree bu'aa dachaa nuuf argamsiise. Anis kontraata kiyya xumureen wantan qabu hundaa walitti qabadheen jaalallee koo kana waliin jiraachuuf gara biyya kootti deebi'e. Akkuman dhufeenis kaadhimaa koo waliin mana isaa galeen jiraachuun eegalee. Jaalalaa fi kabaja gaariis wal biraatii qabna. Bor waliin guddachuu malee qarshii anis ta'ee inni hojjetu bu'aatti buusuuf malee akka nu jalaatiin hir'anne yeroo hundaa
jaalalleen koo kun na gorsa. Anis cimina isaallee baay'een dinqisiifadha. Gara biyyaatti dhufeen baatiiwwan muraasa booddee qarshii lafa sana gurguree fi ofiis kan baankiitii qabu walitti qabee anaanillee qarshii isaa hanqate na gaafachuun konkolaataa minibaasii kana dura hojjeteeru namarraa nuuf bite. Hanga humna keenyaatti gahaa waan tureef umurii kanaan Rabbi kana nuuf kennuu isaatti baay'ees waliin gammanne. Rabbis ilmoo dhiiraa daa'ima tokko nuuf kenne. Akkuma makmaaksa irratti illee mammaakan kan sodaatanis du'aa kan hin oolle soo du'aa jedhama mitiire. Ayyaanni Faasikaa ga'uuf guyyaan 2 yeroo hafu jaalalleen koo magaalaa Finfinneerraa gara aanaa keenyaatti namoota ayyaana kabajuuf maatii isaanii bira dhufaa jiran otoo deddeebisaa jiruu halkan keessaa gara sa'aatii 5tti konkolaataa gara biraa waliin walitti bu'uun isaa fi namoonni 2 gabbinaa jiran battalumaan lubbuun isaanii dabarte. Warri kaan miidhama xiqqaa fi hanga guddaatti miidhamuun gara hospitaalaatti geeffamanii lubbuun isaanii hafuu dandeesse. Abbaan manaan koo garuu otuun jaalala isaa fi arjummaa isaan quufiin dhalatee waggaa 28tti lubbuun isaa addunyaa kanarraa na jalaa dabarte. Konkolaataan sunillee caccabdee waan turteef dhaabbanni inshuraansii kana dura fudhatee suphee haala gaariin yeroo naaf deebisu kanaan booddee maal naaf godhaa kan lubbuu abbaa manaa koo dabarsite jedheen konkolaataa sana gurgureen mana bitadheen isarraaf immoo lafas dabaleen itti bite. Maatiin kiyyas qofaa ta'uu koo arganii biyyaa obboloota koo quxisuunaaf kennanii. Haa ta'uutii garuu gadda abbaa manaa koo sammuu kiyya keessaa dafee qooruu waan dideef biyya keessa taa'uun illee baay'ee na jibbisiise. Turtii waggaa tokko hin guunne keessatti deebi'een gara biyya hambaatti imale. Hanga har'aatti konkolaataa keessa taa'uun isaa ta'uu konkolaataa saffisaan imalu arguun baay'ee na sodaachisa. Akka nama abjuu keessaa wareerii dammaqee lafti baree otoo jiruu aduun otoo iftuu bakka hin jirutti na naasisa. Konkolaataa sanas dhabeen harka duwwaa koo hafee abbaan manaan koo har'a toona waliin jiraatee harka 1,000 naaf wayyaa. Anis innis dhamaanee qarshii walitti finnee kan bitanne konkolaataan keenyi du'a abbaa manaa koof sababa nuuf taate. Qabeenya horatanii konkolaataa bitachuun wanta gaarii ta'e otoo jiruu haa ta'uutii garuu namni maatii qabu seeraan yoo qabeenya isaa fayyadamuu baate balaan kun namarra ga'uu ni danda'a. Gaafa balaan sun ga'e immoo nama sana qofaa otoo hin taane maatiin isaallee guutummaadhama. Dur aanaalee fi mana barumsaawwan garaagaraatti waa'ee tiraafikaa yeroo nu barsiisan waanuma bu'aa qabu natti hin fakkaatu ture. Har'a garuu balaan tiraafikaa jireenya kiyya waan mudateef akka maleellee waan na miidheef jireenya koo irratti waan hin argeef otuu naaf danda'amee gara biyyaatti yeroon deebi'u tiraafikummaa leenji'een otuun hojii irratti bobba'ee baay'ee natti tola. Namoota lafoo deemaniifis haa ta'uu shufeerotaaf gorsaa fi adabbiin isaan kennan lubbuu namaa baraaruu fi akka koo jireenya koo irratti ga'ee barachuu keessanirra konkolaataan yeroo baatanis haa ta'u yeroo galtan konkolaataa kan dhuunfaas haa ta'u kan uummataa bakka barbaadame dafee ga'amuuf saffisa eeyyamameen oliin konkolaachisamaa jira yoo ta'e ofii fi namoota isin waliin jiraniif jettanii lubbuu keessan baraaraan dhaamsa barreeffama kooti. Ana obboleettii keessan Jiituu Dubaay irraa Faadhaa nagaatti galatooma. Yooyyaa shamaa akkam jirtuu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fe'atu jechaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi Jiituun biyya ormaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif balaa konkolaataarraa hubannoo cimaa akka irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechuun barbaada. Jireenya kee gara fuulduraaf illee Rabbi jajjabina siif haa kennuun dhaamsa kiyya. Egaan kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 balaan
konkolaataa maal akka ta'ee fi jireenya ishee keessatti maal akka geessite hunduma keenya hubanneerra. Baay'ee dhimma xiyyeeffannootti kennuu qabnuu fi keessumaayyuu guyyaa har'aa kanatti jireenya dargaggoota baay'ee fi namoota maatii gurguddaa qaban balaan konkolaataa karaatti kan hambisedha. Balaa tasaa dhufurraa Rabbi immoo hunduma keenya yoo haa oolchu. Namni hunduu jijjiiramuuf ganamaaf galgalanii hojjeta. Yeroo hojjetu garuu jireenya isaatiif of eeggannoo bu'een imalu taanaan balaan akkasii nuttis haa ta'u namoota gara biraa nu waliin imalin irratti gahee rakkoo guddaaf nu saaxiluu ni danda'a. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 sa'aatii kanaaf qophiin qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartaniif kabajaan isin gaafachaa. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun maatii taatan akkanumallee seenaa jaalalaa xalayaa jireenyaa yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Gara galgalaa keessaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.